Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegaleera. Kaafaawwan akka naqamneef qofa magaalaa Finfinneetti akka dorgomu ibse. Filannaan baranaa kun filannaa ta'uudhaa fi waan ta'uun irra jiru gaafachaa turre ammas gaafachuutti fufnaa. Waan baay'ee hunda caala kan nu rakkise dubbii nagaati. Obbo Taayyee Danda'aa himata haaraa 3 dhiyeenya irratti baname mana murtiitti mormachuu. በነጻ በተሰናበቱበት ተመሳሳይ ጭብጥና ይዘት qabiyyee fi keewwata wal fakkaatan himatamanii bilisa jedhamaniiru keeyyata wal fakkaataa eeruudhaan dararaa biraa What is the position of Egypt? Why hidha haaromsa dhiyeenya kana Itoophiyaan eebbistee maal jettu? Well, we have two levels here of analysis. The first one is inni jalqabaa hidha kana ilaalchisee hariiroo biyyoota lamaanii Itoophiyaa waliin qabnuun kan wal qabatudha. dam we consider Akka tarkaanfii gam tokkoon fudhatametti Itoophiyaa wajjin hidha haaromsaa irratti akkaataa seera idil addunyaatti international law is seerri idil addunyaa lagni daangaa ce'u kamiyyuu qajeeltuuwwan seera idil addunyaatiin kan bulfamuu qabu ta'uusaa ifatti ibsa. Kunis beeksisuu fi miidhaa akka hin geessisne mirkaneessuu qaba jechuudha. which means no causing. Garuu wanti ta'e hidhi Itoophiyaa kun seera addunyaatiin alatti tarkaanfii gama tokkoon fudhatame ture. Unilateral action outside. Kun immoo waan nama gaddisiisudha. Ammas tarkaanfii gama tokkoon fudhatame ture. It's unfortunate development and again it's a unilateral action. We don't recognize it because they didn't consult with us. Nu waliin waan hin mari'anneef beekamtii ilaannuuf. Kun immoo waan nama gaddisiisudha. They didn't consult with us. Nu waliin waan hin mari'anneef beekamtii ilaannuuf. Waggaa 13 oliif osoo waliigaltee tokkollee hin gahin mari'achaa turre. Nuti garuu gama keenyaan waggaa dheeraa dura mareen kun haala furamuu hin dandeenyerra akka ga'e beeksifnee turre. All frozen, all stopped, and we preserve. Hunduu dhaabbatee jira. Yeroo miidhamni akkaataa seera idil addunyaatiin dantaa biyyaalessaa fi nageenya bishaanii keenya eeguuf mirga guutuutti fayyadama. Biyyooti yaa'ii laga Abbayyaa keessa darbu keessa biyyi laga kanarratti parsantaa 98 hirkattu Masrii qofa. Madda bishaanii biraa hin qabnu. Biyya addunyaa kanarraa bishaan yeroo 4 deebiftee fayyadamtu Masrii qofa. Kana beektaa? Gama bishaaniitiin hiyyummaa keessa jira. Akka UN jedhutti nama tokkoof waggaatti bishaan kuubik meetirii 1000 barbaachisa. Masrii keessatti garuu namni tokko meetirii kiubii 500 qofa argachaa jira. Kanaaf hagi bishaan nuti fayyadamaa jirru sadarkaa UN kaa'erraa baay'ee gadi bu'aadha. Bishaan malee qaroomin piraamidiin homtuu jiraachuu hin danda'u. No pyramids, nothing. Manni maree nageenyaa sadarkaa idil addunyaatti waltajjii dhimmi nageenyaa irratti mari'atamu waan ta'eef dhimmi keenyas dhimma nagaa addunyaa yaaddessu waan ta'eef gara sanatti ni ergama. Kanaaf dhimmi mareef hawaasa idil addunyaaf dhiyaachaa jiru homtuu hin jiru. In February 2020, Fulbaana bara 2020 waliigaltee irra geenye ture. an agreement. Yeroo pireezidantummaa jalqabaa isaanitti Tiraamp deeggarsa nuuf taasiseen jaarsummaa baankii addunyaa fi ministeera maallaqaa Ameerikaatiin waliigaltee irra geenye turre. And it was not ideal for us. Waliigaltichi akka nuyi barbaannu ta'uu baatus nuufis Sudaaniifis Itoophiyaas kan fayyadudha jennee waliigalle. Ministeerri dhimma alaa keenya yeroo sana waliigalticha mallatteessuuf Waashingtan deemanii turan. Haa ta'u malee kan Itoophiyaa argamuu hin dandeenye. Minister did not show up. Sumaaliyaan shorkeessitoota akka injifattu gargaaruuf ergama gamtaa Afrikaa irratti hirmaachaa jirra. Kan achitti argamneef gaaffii Sumaaliyaa fi gamtaa Afrikaa irraa nuuf dhiyaate hordofneeti. African Union request from the Somalia government, so we are not. Nageenya naannoo Somaaliyaa abbaa biyyummaa ishee fi dhaabbata shorkeessitoota biroo irraa akka isaan eegnu fi gargaaru nu gaafatan. To defend them against El Shabaab and against the other terrorist organization. Deetaan ministeera nagaa duraanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa mirgi matamuu dhabuu isaanii caffeedhaan osoo irraan ka'in himanni haaraan 3 irratti banamuun sirrii akka hin taane mana murtiitti mormatan. Mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddee Lidataatti dhimma mirga wabii eeyyamuu fi dhiisuu ilaalchisee obbo Taayyee fi abbaa alangaa gidduutti falmiin tureera. Himata haaraa obbo Taayyee irratti dhiyaate 3 ilaalchisee yaadawwan mormii dhiyeessuu isaanii abukaattoon isaanii obbo Abarraa Nigus BBCtti himaniiru. እኛ ካቀረብናቸው መቃወሚያዎች ለምሳሌ አቶ ታዬ የጨፌ ኦሮሚያ አባል ናቸው። ከዚህ በፊት በጨፌ ኦሮሚያ አባልነታቸው mormiiwwan himataa dhiyeessine keessaa tokko fakkeenyaaf obbo Taayyeen miseensa caffee Oromiyaati.
heera federaalaanis ta'e Oromiyaatiin miseensi caffee yookiin miseensa mana maree tokko irratti himata dhiyeessuuf yookiin shakkiidhaan to'achuudhaa fi mirgi himatamuu dhabuu irraa ka'uu qaba ture. Bara 2016 keessa waayitee manni irratti banamutti mirgi himatamuu dhabuu obbo Taayyee caffeedhaan irraa kaafamee ture. Himata amma irratti baname irratti garuu caffeen hin mari'anne adeemsi mirga himatamuu dhabuu kaasuus hin raawwatamne. Mirgi himatamuu dhabuutu irraan kaafamini sirrii miti mormii jedhu dhiyeessineerra. Kanaafis himatichi kufaa taasifamuu qaba. በነጻ በተሰናበቱበት ተመሳሳይ ጭብጥና ይዘትና የህግ obbo Taayyeen kanaan dura qabiyyee fi keewwata wal fakkaatan himatamanii bilisa jedhamaniiru. Yaada ijoo qabiyyee fi keeyyata wal fakkaataa eeruudhaan dararaa biraa uumuun sirrii miti jechuudhaan mormii himataa dhiyeessineerra. Qabxiiwwan biroo irratti mormii keenya dhiyeessine kan biroos ni jiru. Obbo Taayyeenis dhimma ittiin bilisa jedhameen deebi'ee himatamuun isaanii mirga isaanii kan sarbe ta'uu mana murtii hubachiisaniiru. Himata haaraa sadan obbo Taayyee irratti dhiyaatan keessaa keessumaa gaaffiif deebii miidiyaa Horn Conversation waliin taasisaniin fudhatama uummataa olaanaa waan argataniif yoo wabiin ba'an uummata kakaasu mootummaa irratti rakkoo ni uumu jechuudhaan abbaan alangaa falmuu fi manni murtii dhimma kana irratti murtii laachuudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 8tti beellama qabachuu obbo Abarraan kan himan. የተቃወመውም ብቸኛ ምክንያት የህግ ምክንያት ሳይሆን አቶ ታዬ በሆርን ኮንቨርሴሽን ባደረጉት ንግግር ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ተቀባይነት አግኝተዋል። ህዝብ እንደ ጀግና እያያቸው ነው። ይሄ ደግሞ himatawwan obbo Taayyee irratti dhiyaatan ilaalchisee mirgi wabii akka eegamuuf gaafachuudhaan abbaa alangaa waliin falmii guddaa gooneerra. Falmiin ijoon abbaan alangaa dhiyeesse obbo Taayyeen himataan mattiin himataman keessattuu gaaffii fi deebii miidiyaa Horn Conversation waliin taasisaniin fudhatama uummataa olaanaa ta'e argataniiru. Uummanni akka gootatti isaan ilaalaa jira. Kanas yaadawwan gaaffii fi deebiin Horn Conversation waliin taasisan jalatti kennaman ni mul'isu. Sochii naga qabeessaa fi seeraa taasisaniinis ta'u uummata nurratti kakaasu. Mootummaa irratti rakkoo ni uumu. Kanaafuu hidhamanii yaa morman kan jedhu kaase. Manni murtiis yaada falmii garee lamaanii qoratee dhimma mirga wabii irratti murtii laachuudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 8tti beellama qabateera. Kanaan alas manni murtii yaada adabbii salphisu akka dhiyeeffannu ajajee nutis obbo Taayyeen keessumaa jalqaba yemmuu to'atamanitti qofaa isaanii ji'a 4f mana dukkanaa keessatti hidhamanii turan rakkoo fayyaa irra qaqqabee akka yaada adabbii salphisutti dhiyeessinee ragaa akka dhiyeeffannu beellama nuuf qabeeraa jedhan abukaattoon obbo Taayyee Danda'a obbo Abarraa Nigos. አቶ ታዬ በእስር ላይ ያሉ dhimma himata meeshaa waraanaa irratti dhiyaate ilaalchisee manni murtii yaadawwan adabbii salphisan dhiyeessine irratti ragaaleen galmee keessatti hin qabsiifne waan tureefi ragaalee kanneen akka dhiyeessinuuf beellamni nuuf kennameera. Obbo Taayyeen jalqaba yommuu to'atamanitti qofaa isaanii ji'a 4f mana dukkanaa keessatti hidhamanii turan. Kunis ija isaanii irratti rakkoo fayyaa qaqqabsiisuu fi akka yaada adabbii salphisuutti akka qabamuuf iyyanneerra. Kanaafis manni murtichaa ragaa haala fayyaa isaanii mul'isu akka dhiyeessan ajajeera. Haaluma kanaanii yaadawwan adabbii salphisanii fi cimsan qoratee murtii kennuudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasaa 26tti beellama kan qabate. Kanattaan sodaan oduun gaggabaabsee isinitti himama. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee keessatti shakkamaan haadha warraa fi ollaa isaa ajjeesuudhaan baqatee ture to'atamuu qorannoon eegaluu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Ajjechaan jedhame kunis aanaa ji'a keessatti raawwatame. Shakkamaan maqaan isaa Suyaawqal Biyaazin jedhamu haadha warraa isaa addee Amalmaal Alamnaa wajjiniin gaa'ela erga dhaabbatanii baatii 4 yoo ta'u dhiira biraa wajjiniin hariiroo eegaltee bilbilaan waliin argaa jirti jechuudhaan shakka turuun ibsameera. Qorattoonni reeffa dubartii Eertiraa kan kanaan dura citaan harka ishee daandii Jarmanii irraa argame argan. Abbaan warraa dubartii kanaa osoo waan dubartii kana mudate ilaalchisee ragaa akka kennuuf barbaadamaa jiru biyya alaatti argameera. Koreen giddugaleessaa Koongireensii Federaalawaa Oromoo walga'ii atattamaa magaalaa Finfinneetti taa'een filannoo dhuftu magaalaa Finfinneetti qofaa dorgomuuf murteessuu ibse. Filannoo kanarratti hagam milkoofna jettanii eegduu jedhee dura taa'aa KFO Profeesar Mararaa Guddinaa gaafadheera. Gaafachaa turre yeroo darbes paartilee gara 10 wajjiniin gaafanneerra mootummaa kophaa keenyas gaafachaa turre. Filannaan baranaa kun filannaa ta'uudhaa fi waan ta'uun irra jiru gaafachaa turre. Ammas gaafachuutti fufnaa. Waan baay'ee hunda caala kan nu rakkise dubbii nagaati. Jabana wayyaalee sanaa daangaa Keeniyaa amma Moyyaleetti daangaa
Sumaalee amma Ginniritti innaan alaqaa warra kaanis ture Baahir Daar fa'aa Dassee fa'aa iddoo baay'ee dhaqee itti gochaa turre jechuu kooti. Rakkoon amma jiru Finfinnee ala baanee miseensa keenya dorgomaa dhiyeessinee taajjabduu immoo aanaa tokko waa gara 70-80 bireejjiin kan jiru aanaa taajjabduuf dhiyeessinee lolana filadhaas deemsifnee amma Oromiyaan jirtu kanatti waan ijaan dandeenyee fi dheengadda gaafa qidaamee walitti qabamnee sentiraal komitee keenya hunda walitti qabnee gaafanneerraa dandeenye waan ittiin deemnu hin jiru. Maaliif hidhataa baay'eetu jira, mootummaaf mormituun baay'ee iddoo baay'ee ciccoo'aa jiru, mootummaan balbala cufachuu bichaa otoo hin taane filannaa dhugaadhaa fi qopheessuudhaa fi qophii hin qabu. Kana keessatti caljennee lubbuu namaatti murteessuudhaa fi waan hin qabne hojjennu isa jiru gubbaa geenyeetu itti deemne malee egaa kan filannaa keessa ogalleef yaa'u seerri immoo seerri wayiis jira. Filannaa keessa ogaluu baatanii yeroo darbeegaa hin galle ammas deemnee ogaluu baannee paartiin sun hin haqama kan jedha wayiitu jaa jiruu fi lamaan ilaalleetu Finfinnee iddoo mootummaan egaa jira qajeeltutti jira jennutti nama gara 10 nama gara waa'ee amma dandeenye galchinee ilaallaa isa jirtudha. Garuu gaaffii keenya naamne. Magaalaa Finfinnee keessatti deeggartoota danuu qabdu. Akkasumas immoo hawaasni kun hawaasa bal'aadha. Mootummaan biyya bulchaa jirus biyya guutuu keessatti dorgomaa deeggartoota danuu qaba. Teessoo paarlaamaa gahaa ni argannaa jettanii yaaddu? In argannaan barkeessaa baafneerra. Filannaa kana keessa gallu seera biyya kanaa seera mootummaan tumatee yeroo lama paartiin mormituu tokko filannaa keessaa galuu baannaan hin haqamasa jiru sana seera sana guutuudhaan malee inni dorgomneetu sagalee saba keenyaa taaneetu paarlaamaatti filamnee kana goonaa inni keessa hin jiru. Wantoonni ijoon rakkoo nageenyaa amma kaaftaniin alatti Oromiyaa guutuu keessatti akka hin dorgomneef gufuu yookiin immoo danqaa isinitti ta'an kan isin kaasuu barbaaddan jira? Kaafneedha mootummaatti gara qabxii 7 tokko isuma amma jettu kanadha. Tokko isaanitti immoo jettee boordii filannooti qabee boordiin filannoo walakkaadhaa qabee hamma gandaatti qaama tokkoon qabame jechuun egaa mootummaan filachiiftuudhaas filatamaadha. Daanyaas taatee taphataas taatee dhiyaachuudha jechuudha. Boordii filannoo gaafachaa turre walakkaadhaa qabee hamma gandaatti paartilee tokko achi keewwate. Kanarraa dhugaadhaanii sagalee keenya lakkaanii nuu kennu isa jedhu waan baay'ee nu miti. Dirreen siyaasaa inni jedhamu kun baay'ee gadi bu'ee akka jirutti bade. Amma bakkeewwan muraasa qofaatti kan isin dorgommiidhaaf dhiyaattanii haala kanaatiin immoo firiinsaas ammayyuu tilmaamuun nama rakkisuu jechaadha. Haqa qabeessummaan filannoos yaaddoo keessan galuu haala kanaan bakkeewwan bal'aatti hin hirmaanne waan ta'eef. Kophaa otoo hin taane paartiilee gara 10 wajjin gamaggamnee kanumayyuu xalaayyuu galchineerra. Kanumayyuu boordii filannoo xalaa galchineerra jechuudha gara paartii 10. Gamaggamnee filannaan barana akkamatti deemaa jiru kun filannaa ta'uu hin danda'u. Waan akkasii kana filannaa waan gochuun irra jiru mootummaan waan fudhachuun irra jiru dirreen siyaasaa bal'isuudhaaf qabee nagaa fiduudhaaf qabee siyaasa sirreessuu qabee waan baay'ee gaafanneerra. Harrayyuu galchineerraan siin jedha. Harrayyuu boordii filannootti xalaan galee jira jechuudha gara paartii 10 kan ta'an. Ijaa kana amma nuti amma kan hin jechaa jirru sabattis kan himaa jirru filannaan dhuftu kun filannaa ta'uu hin danda'u. Garuu nuti ofii keenya seera biyya kanaa kabajnee qabsoo keenyatti fuudhaa fi qabsoo karaa nagaa karaa seeraa kan nuti qabsaa turre isumatti humnaa. Kanaaf galla malee filannaan kun waan lama biyya kana keessatti jijjiiruu danda'uutu irra jira. Nagaa fiduutu irra jira. Sirna dimookiraasii akka dhalatu gochuutu irra jira. Kana jechuun godhu. Sirni dimookiraasii akka dhalatus gochuu hin danda'u. Nagaa fiduus hin danda'u. Sirni dimookiraasii biyya tokko keessatti immoo dagaaguu kan danda'u paartileen mormitootaa yookiin immoo paartileen morkataas kaadhimamtoota isaanii gahaa ta'e bakka bal'aa ta'e keessatti yoo dhiyeessan qofaadha. Kanoo akkamitti ilaaltan? Jabana warra adaawwiis paarlaamaas gallee argineerra. Paarlaamaas sagalee keenya hatanii argineerra. Filannaaf nama haaraa miti. Innaa laallu wanti ta'aa jiru suma durii caalayyuu badii ijaa ta'ee fi waan jijjiirru baay'ee kan sirna dimookiraasii fi biyyi kun akka nagaa argatu guddina akka argatu qabsoo keenyatti fuufna.
Kanattaan suudhaan odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waayila koo Zalaalam Taaddasaati. Zalaalam taphoonni Pirimeer Liigii Ingilizii har'a taphataman jiru mee sanarraa nuu ka'i? Ayyee hirphaa odeeffannoo ispoortii tokko amma kan bahee inni jira. Fiifaan kan baaseeru. Waancaan addunyaa bara 2026 dhaqqabaa jira waanta ta'eef Ameerikaa, Meeksikoo fi Kanaadaan kan waliin qopheessan irratti jechuudha. Achirratti teekinooloojiiwwan adda addaa yaaluuf akka murteessanis ibsamee jira. Vaariin kanaan dura balleessawwan adda addaa rukuttaa peenaalitii fa'aa yookaan immoo balleessaa kaardii kennisiisuu fa'aa adda baasuuf kan hojiirra oolaa ture. Kana booda fiifaan dorgommii waancaa addunyaa bara 2026 irratti vaarii kana yookaan viidiyoodhaan waan ilaalan kana rukuttaa koornaa adda baasuufis akka hojiirra oolchuu ibsee jira. Kun yeroo jalqabaaf ta'uu isaati jechuudha. Irratti mari'atamaa ture. Yoo gara taphoota har'aatti deebine leenjistoonni kilaboota Pirimeer Liigii Ingilizii gurguddoon ibsa kennanii jiru. Arne Sloot jalqaba irratti kennee jira. Muhammad Saalaa ilaalchisee Saalaan taa'umsa jijjiirarra kaa'uun keenya murtooma sirriidha. Kanaan dura kilaba kanaaf wanta guddaa gumaachee jira. CHS ni gumaacha. Ammoo aaruunsaa sirriidha. Mufachuunsaa sirriidha. Taphataa gahumsa akkasii qabu gaafa taa'umsa jijjiirarra kaa'an miira akkasii keessa galuun isaa waan nama gaafachiisu miti jedhee deebii kennee jira. Akkasumas immoo gaafa muddee 15 waancaa Afrikaa irratti hirmaachuuf biyya isaa Masrii bakka bu'ee jechuudha akka imalus ibsee jira. Taphoota 6 oltu isa darba Masriin hanga waancaa darbitutti yoo geesse jechuudha. Kan biraa Mikel Arteetaan ibsa kennee jira. Arteetaan taphattoonni isaa miidhaman kan akka Wiiliyaam Saaliibaa fa'aa deebiif guyyoota muraasatu hafee kan jedhu ibsee jira. Tapha Brentford wajjin boruu qaban irratti garuu deebiif dhiisuusaa hin mirkaneessine hagachiitti qorannoo gaggeessinuu qabna jedhee Gabriel Magalhaes fi Kai Havertz ammayyuu torbanoota muraasa dirree irraatii fagaatu jedheera. Garuu immoo deebi'uudhaaf akka dhiyaatanis ibsee jira. Sanaatiin ala miidhama taphattoota haaraa hin qabu. Taphattoonni kaan gahumsa gaarii irra akka jiranii fi deeggartoonni Arsenaal boru haamilee fi miira guddaadhaan akka sagalee isaanii Arteetaan ergaa dabarsee jira. Sababni isaa garaagarummaan Arsenaalii fi Maanchister Siitii gidduu qabxii 5 qofaadha. Amma har'a Maanchister Siitiin Fuulaam wajjiniitiin taphata. Amma haasofnu kana booda jechuudha. Fuulaamiin Siitiin kan mo'atu yoo ta'e garaagarummaan Arsenaal wajjiniitiin qabu qabxii 2 qofa ta'a. Kun Arsenaaliin dhiibbaa keessa galchuu danda'a jechuudha. Kanaaf boru Arsenaal injifachuuf taphata jechuudha. Gahumsi Brentford irra jirus immoo wal nama gaafachiisu keessumaa Thiago taphataan jedhamu taphataan biyya Biraazil galchuun 11 bara kana kilabichaaf lakkoofsee jira. Kanaaf Arsenaal walumaa gala injifannoodhaaf boru akka qophaa'u ibsamee jira. Gara taphoota har'aatti yoo deebinu Bournemouth Everton wajjiniin kan morkatu. Siitiin Fuulaam wajjiniitiin taphni gaggeeffamu haalaan kan eegamu ta'a. Taphni jabaan biraa Newcastle fi Tottenham Hotspur gidduutti kan gaggeeffamudha. Kilaboonni lamaan injifannoo fi kan isaan qophaa'anii jiran keessumaa Tottenham leenjisaa haaraa qacaree Thomas Frankin jechuudha qabxii argataa hin jiru. Gara jalqabaa irratti gaarii ture. Kanaaf leenjisichi dhiibbaa keessa jiru. Deeggartoonni keenya nu arrabsuun qabanii nu jajjabeessuu qabu. Qeeqni garuu waanuma eegamudha jedhaniis dubbatanii jiru. Kanaaf Newcastle kanaan dura mo'atee ni beeka. Har'a mo'anyitu injifata kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Gama Manchester Unitediin Maatiyaas Kuunaa miidhamarraatii deebi'ee jira. Sanaatiin ala miidhamni addaa hin jiru. Lisandro Martinez gara dirreetti deebi'ee jira. Kuni kilabichaatiif oduu gaariidha jechuun ni danda'ama. Garuu Joshua Zirkizas galchee lakkoofsuunsaa ofitti amanummaansaa akka inni dabaluu ni taasisa jedhee jira Ruben Amorim. Benjamin Seskoon akkasuma dirreeraatii akkuma fagaatetti jira jechuudha. Dorgommii waancaa Afrikaaf Brian Mbumoo fi Amad Diallo dhabuuf kan deemu United taphoota isa dura jiran injifachuudhaaf akka qophaa'ee jirus leenjisichi ibsaniiru. Odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef guddaa galatoomi. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo keenya gara goolabuutti jirra. Darajjee Gonfaatu qopheessee hirphaa gammachuu isiniifan dhiyeesse. Deevid Okeelloo ogummaa teeknikaatiin isin faana turree jira. Odeeffannoo dabalataa marsariitii yuutiibii akkasumas feesbuukii keenyarra argachuu dandeessan boruu sagantaa biraatiin deebina. Nagaan bulaa.